Jimmarrat amantii walitti buusuudhaaf karoora yeroo dheeraa qaba. Ijoolleen amantiin filtee dhumtee asitti yoon amantiin filamtee dhumtee gaaf qabso. Oromummaaf duutee miti. Namni naannoo kana baay'een Islaam. Namni naannoo Finfinneeti buqqee naannoo irra caalan kiristaanaa miti. Way amantii jecha dhume namni Oromummaaf dhume miti. Biyya Oromiyaatiif dhume miti. Nama kanirra dhumetu amantiin qoqqooduu barbaadu. Gowwaan hin qaawwa ofitti hin naqina. Wal dhaggeeffadha. Abbootiin gadaatiif abbootiin amantii immoo wanni isin tuubo injini lamaan jeettii qabsoo kanaati. Maaliif kokka gama aadaatiin kun gama amantiitiin ta'uudhaan wal dhaggeeffachaa wal gorfachaa walii obsaa gara fuulduraa deemuu barbaada. Maaliif bakka amma jirru kanatti waan arganne kana kan harkaa buusuu barbaada. Jarattiin tun gadi jabeeffannee irraa buufnee irratti ol baana jedhu baay'ee jira. Kana garuu tokkummaa keenyan mootummaan dullaa uummanni Oromoo garuu uummanni Oromiyaa cimina uummataa kanatu yoo amma abiyyi dhaqee achirratti dhaadatu dheengadda makkalaakaa abdateen seena. Gaafa wattaaddaroonni itti dhaqan eenyu maqaa eenyu yaammate burraayyuu yaammatee bara. Totola yaammatee jechuu barnoo biraatii miti. Anis saataatu abiyyi islammaanis yoo gadi baanee dhaadannee dubbannu waraana duuba abdannu mi guddaa ka qabu. Isiniifi rabbi qofa abdanneeti kan dubbannu Rabbi bira jirti ta isinii immoo isin bira jirti. Akka amma duraatitti falmannee dhaadannee girgaara fedhetti buune warra taankii meeqa qabu feesbuukiin akka harcaafne sanii har'allee taayitaa seentee tana akka biyya kanaaf ta'utti akka uummata keenyaa ta'utti ka godhuu dandeenyu. Ani isinin kijibu mootummaan isin haa kijibu. Eewumsa kana bakkaan gahuudha. Humni kan jiru eerroo kana humni kan jiru isin harka akka humna isinii taanu yoo ka barbaaddan ta'a. Akka immoo nu biyyin bitamne beeka namni jijjiiram. Rabbi malee namni jijjiiram. Kan maan irra isin dura dhaabatu kun borosiitti gad galuu danda'a. Bigaraati dubbii waan biraati. Nullee akka kararraa mayi akka dantaa teessan qofa gooftaan keenya uummata hidhabdi lammaan gooftummaa keessan mirkaneessuu qabdan. Akkamitti mirkaneessu? Tokkummaa keessa cimina keessa bakka sirri irratti nu bira dhaabachaa bakka dongora irratti nu dura dhaabachaa tokkummaa yoo ka deemtan taate haga dhumatti ashkara keessan jabaa taanee itti deemna jechuudha. Onnee qabusaa gabricha jaba. Yoo ammoo isin qoqqoodan taane namni siyaasaa akka naggaadee yoo ta'eef jumlaan gurguru. Yoo gaafa gabaan ooyite jumlaan gurguru. Gaafa gabaan qorrite chirichaarotti seena. Gabaan Oromoo ooyite jechuun tokkummaan Oromoo gaafa cime paartileen siyaasaa hoogganni siyaasaa waan Oromoo maraaf ta'uun as bahe. Gaafa isin immoo gosaan amantiin qe'een wal qoqqooddani shunkurtii fi goommana chirichaaroo isin godhatee isin gurgurata.